sagantaan keenya ka guyyaa irraa tariitii bakka garagaraatti controversy illee waan kaasuudha waggaa 1000 waan kana gaafiin baay'ee keessan waan naaf dhufee fi kaleessa illee dhufanii obboloonni keenya asirratti illee gaafii kaasanii turanii view garagaraatti namni kakaasu waggaa 1000 kana irratti adara maal gootu viewun baay'een akka jiru kanarratti hin beekamu especially waldaa protestantota keessatti illee jechuudha. By the way hundinuu protestant adventism illee protestant namatu hin beekne wale. Protestant jechuun dogongora warra mormee ba'e jechuudha. Kiristoos mataan isaatu protestant. Sababni isaa sirna dhaabbatee ture san maal godhe? Barumsaan dogongora jiru protestii godhe jechuudha. Kana akkasin naa gabadhaati. Kanaafi waggaa 1000 inni jedhamu kun yeroo kamidha? Dhugamaa lafa kana irratti Kiristoos dhufee waggaa 1000 kan bulchuudha moo waggaan 1000 kun maalidha? Yaan rimeen isaa jechuudha. Isa kana kan itti deemnu tana rogatti naaf qabattu maal goona kana keessatti baaybiliidhaan laaltu baabilii wal bira qabaa laaltanii ideolojii biraallee yoo namni dhufee isinitti hime ideolojii sanillee maal gootu macaafa qulqulluun laaltu. Daanyaan waa hundumayyuu maali? Macaafa qulqulluu jechuudha. Macaafa qulqulluu. Amma eeruu lama isinii kaasa. Eeruu lama isinii kaaseeti achiin booddee developii goona jechuudha yaadota. Yaada lama akkanaa qabattan barbaada. Inni jalqabaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irra jirudha. 14 irratti maal 14 fi 1 2 isinii dubbisa. 14 1 2 irratti yaada maal jedhu arginaa. Ishi 14 1 2 irratti Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamne. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Amma lakkoofsa lamarra wanti amma mata duree amma wajjin wal qabatu jechuudha. Lakkoofsa lamarratti man abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Isinitti nan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Lafan jiraadhu isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufee maal godha jedha? Isin fudhadhaa jedha. Yemmuus dhaqee iddoo sana isiniif qopheessaa iddoodhuman jiraadhu sana isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufee maal isin godha jedha? Isin fudhadhaa kan jedhu jechuudha. Okay. Isin fudhadha. Kana jechuun iddoo nuuf qopheessee teennutti kan nuuf fudhatutu jira jechuudha. Waadaa nuuf galameeru kun. Okay. Eeruu biraa. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irraa illee dubbiftan an biyya lafaatti hin argamu jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti illee argitan kan eeruu biraatti wal bira qabaasuudha. Isin kaasan ta'eef garuu mee gara Isaayyaasitti adeemnu 17 irraa yoo isin dubbise eeruusaa 17 irraa yoo isin dubbise maal jedhe Kiristoos 17 irraa ammas ansichi biyya lafaatti hin argamu isaan garuu biyya lafaa keessa jiru ani immoo gara kee nan dhufa yaa abbaa qulqulluu akkuma nu tokko taane warra tanaaf kennites tokko akka ta'aniif maqaa kee isaanii an biyya lafaatti hin argamu gara kan kee dhufa jedhaadha. Gara kan kee dhufa jechuun yeroo makadhata iyyuu kadhannu maal jenna yaa abbaa keenya isa waaqa irra jiraattu jenna. Okay, lafan jiraadhu isinillee akka jiraattaniif isin fudhadhaa ka jedhu waadaa nuuf galame tokko kana naa qabadhaa. Lammaffaa Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 17 irraa akkana jedha. Waaqayyo kunoo ani bantiiwwan waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan uuma. Bantii waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan uuma. Wanti dur ta'ee maal hin ta'u in yaadatamu inni darbees yaada namaa keessa hin dhufu. Okay, asirraa maal hubannaa? Ardiin haarawaaf samiin haarofni akka maal ta'udha? Akka uumamuudha jechuudha. Amma waa lama ol qabanna jechuudha. Waa lama ol keessa qabanna. Maal jedheera Kiristoos jalqaba? Lafan jiraadhu isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufee isin fudhadhaa jedheera. Deebi'ee dhufee isin fudhadhaa jedheera. Argaa waan kana. Deebi'ee dhufee isin fudhadhaa jedhee waadaa nuuf galeera. Amma deebi'ee dhufee isin fudhadhaa kanarratti garuu ammoo ka biraa tuqaa biraa kalaalle maal inni? Deebi'ee dhufaa isin fudhadhaa wajjin tuqaan biraa kalaalle maal ka jedhu? Ardii haaraaf samii haarawaa nan uumaa ka jedhu. Nan uumaa ka jedhu. Ardiin haarawaaf samiin haarofti maaf uumama? Maaf ammoo jalqaba lafan jiraadhu isinillee akka jiraattaniif dhufee isin fudhadha jedha. Samii dhannee deebinee gara lafaa gad deebinamu. Amma pooyintiin mata duree keenya wajjin kallattiidhaan wal qabsuu barbaadu asii dhufa jechuudha. Waggaa 1000 ka jedhu jidduu kana dhufa jechuudha. Yaada maal ilaallee jalqaba maal ka jedhu argineera.
isin fudhadha lafan jiraadhu isin akka jiraattaniif isin fudhadha jedheera. Deebi'ee ammootu Isaayaas boqonnaa 65 lakkoofsa 17 ammootu ardii haarawaa fi samii haarawaa maal godha jedheera nan uumaa jedheera. Isaayaas boqonnaa 66 irratti illee yaadni kun hin jira. So ardiin haarawaa fi samiin haarawatti uumamu kun inni duraa dagatameera ka jedhu kunii fi deebi'ee dhufee lafan jiraadhu isin akka jiraattaniif isin fudhadha ka jedhu kana akkamitti wal qabsiifna ka jedhu yaadaan sammuu keessan naa qabadha. Amma garamitti dhufnaa gara yaada waggaa 1,000 jedhutti dhufna. Gara yaada waggaa 1,000 jedhutti dhufna. Waggaan 1,000 kuni Isaayaas boqonnaa 66 lakkoofsa 22. Thank you. Okay, waggaan 1,000 kuni yoomidha. Waggaa 1,000 kana keessatti maaltu ta'a? Tarii adoolojii garagaraatu jira asirratti. Amma nu maal goona akkuma dura isiniin jedhe macaafa qulqulluu suuta jedhaa baasaa ilaallaa jechuudha. Macaafa qulqulluu wal bira qabaa deemna jechuudha. Okay. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 isa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 dubbifne wajji wal bira na qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 yeroo dubbifne lafan jiraadhu isinillee akka jiraattaniif deebi'ee dhufee maal isin godha jedheera. Isin fudhadha jedheera. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irraa ammoo akkana jedha. 16-17 sagaleen guddisee nama abboomu qajeelfama kennu jechuudha. Sagaleen guddisee nama abboomu. Sagaleen hangafa ergamootaa in dhaga'ama. Hangafa ergamootaa in dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoo in afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqa irraa gadi bu'a. Gooftaan Waaqa irraa maal godha? Gadi bu'a. Gadi bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura kaafamu. Dura kaafamu. Jalqaba jechuudha. Yemajammaraa tinsaa'ee isa jennu sana. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo Phaawulos maal jedhaara? Nama hundumatu du'ee lafarraa dhumata miti. Yeroo Kiristoos deebi'ee dhufu. Warri lubbuudhaan jiran jiru. Warri du'anii jiranillee jiru. Amma warra lubbuun jiranii fi warra du'aniitti maal taara jechuudha. Waliin makamaara jechuudha. Yeroo maaliin dhageeffamu? Yeroo sagaleen malakan dhabame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irra maal jedha? Warri du'an yeroo sagalee ilma Waaqayyoo itti dhaga'anii dhufa jedha. By the way, sagalee hangafa ergamoota asirra jedhame sagalee ilma Waaqayyoo yoo ta'e malee sagalee ilma Waaqayyoo yoo hin taane warra du'an sagalee nuyi dhaganii irraa ka'uu hin danda'an. Sagaleen warra du'an kaasu hangafa ergamoota asirra dhaganii ka'an jedhu kun wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti sagalee ilma Waaqayyooti jechuudha. Sagalee isaa qofaadha warra du'an kamaa gochuu danda'u. Kadammassuu danda'u. Sababni isaa macaan qulqulluun maal jedha? Akkuma abbaan warra du'an kaasee jiraachisu Kiristoos illee warra du'an maal godha jedha? Jiraachisuudhaaf aboo qaba jedha. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin eenyu wajjin warra du'aa ka'an wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa olin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira maal ta'an in jiraannaa jedha. Qofa beekaa kun du'aa ka'uu isa jalqabaa keessatti kun. Du'aa ka'uu isa jalqabaa keessatti kun. Yeroo du'aa ka'uu isa jalqabaa kana keessatti malakanni yookaan immoo hangafa ergamootaan dhaga'ama. Warri du'aan hin ka'u. Warri du'aan yeroo kaan akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 irra dubbatu inni du'u isan duune uffatee ka'a. Inni tortoru isan tortoru uffatee ka'a. Warri lubbuutti jiru maal ta'an in jijjiiramna jechuudha. In jijjiiramna. Achiin booddee hundi keenya yoo tokko taanee qilleensa irratti Kiristoosiin fudhanna. Kun du'aa ka'uu isa jalqabaa keessatti waan jirudha jechuudha. Du'aa ka'uu isa jalqabaa keessatti kan jirudha. Okay. Mee achiin booddee isa wajjin jiraanna kan jedhu kana mee macaafa qulqulluu irraa ammallee deebinee waa wayii sappoortaa goonu. Yeroo kana yeroo amma inni qulqulloonni gara samiitti ol butaman kana macaafa qulqulluu keessatti seexanni hin hidhamaa kan jedhutu jira. Hin hidhamaa kan jedhutu jira. Mee jalqaba yeroo kana waggaa yeroo du'aa ka'uu jalqabaa kana keessa iddoo biraatiin haa dubbisu mee du'aa ka'uu jalqabaa kan jedhu kana keessatti mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4-6. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa mul'ata boqonnaa 20 du'aa ka'uu jalqabaa jecha jedhu qara waan jalqaban du'aa jalqaba kaafamu kan jedhu isaa as indikeetii gochuu waan barbaade. 24 irraa iddoon guddaan an barbaadu lakkoofsa 6 irra jira roganna dhageeffadha. Asirra maal jedha lakkoofsa 4 irraa kana booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kennan. Amma warra firdiin akka kennaniif isaanii kennametu jira.
Waan kanallee diitanii tuqa waan ta'eef rugumanda dhaggeeffadhaa. Okay, kana booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessota sanarra taa'anii nan argee akkasumas immoo lubbuu warra isa Yesuus dhugaa ba'etti dubbii Waaqayyoottis jiraachuu isaaniitiin mormatti kutamanii warra bineensichaa fi fakkeenya isaaf hin sagadin gubaa isaa saddasaatti fi harka isaaniitti hin fudhatin nan argee isaanis deebi'anii maal ta'an jedha jiraatanii jedha waggaa 1,000 Kiristoos wajjin maal godhan jedha mooyanii jedha waggaa 1,000 eenyu wajjin Kiristoosii wajjin mooyanii jedha waggaa 1,000 na qabadha. Iddoo aarsaati kan jedhu iddoon aarsaa samiirra iddoo aarsaati miti kan jiru iddoo qulqulluu fi qulqulluu kan jedhu iddoo aarsaa kan jedhamu lafatti Kiristoos du'e lafarratti jechuudha. San diiteen yeroo biraatti deebi'a mata duree an barbaade lakkoofsa ja'a jira. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada jedha. Du'aa ka'uu inni jalqabaa kun kam inni? Isa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 dubbifne san. Akkuma du'aa kaaniin qilleensa irratti hodhu fudhannu jechuudha. Isaan kun eenyu qofa? Qulqulloota qofa asirratti. Cubbamoota of keessatti hin qabatu kun. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attamaa gammadu jedha. Attamis Waaqayyoof kan maal ta'edha jedha. Kan qulqullaa'edha jedha. Kanaaf amma du'aa ka'uu jalqabaa kana ka ta'u warra qulqulloota qofa. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Du'aa ka'uu lammaffaa ka jedhamutu jira. Warri du'aa ka'uu lammaffaatti ka'an du'a lammaffaa du'u. Warri du'aa ka'uu jalqabaa keessaa qooda qaban immoo duutii lammaffaa isaan irratti ta'uu qabu. Warri du'aa ka'uu jalqabaa keessatti hirmaatan qulqulloota qofa warra Waaqayyoof fo'aman qofa. Isaan kunniin warra qilleensa irratti Waaqayyoon maal godhanii simatanidha. Yoo simatan maal godhuudha wanti guddaa asirratti hantaane ka jiru. Isaan luboota Waaqayyoo luboota Kiristoosiis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 moo'uuf jiru jedha. Waggaa 1,000 moo'uuf jiru. Eenyuun luboota eenyu ta'anii luboota jechuun maal jechuudha. Warra dibaman warra addafamanii jechuudha. Mul'ata boqonnaa 3:21 fi mul'ata 22 tokko yeroo dubbifnu akkuma an moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra taa'e inni moo ana wajjin teessoo koo irra ta'a. Amma teessoo irra warra ta'an kun warra moo'aniidha jechuudha. Moo'uudhaaf jiru isa jedhame jechuudha. Waggaa meeqaaf kun? Waggaa 1,000. Kanaaf waggaan 1,000 lafa kana irratti ka darbu duun taane samii irratti ka darbu. Kanaafidha ideoloojiin garaagaraan jira akkasiin jedhaa ture. Akka samii irratti ta'u asirratti wanti arginu ibto'isuudhaaf moo'uuf jiru ka jedhu kana amma yaadaan tokkoffaa Tasalonqee akka yaadaan as fiddan barbaada. Yaadaan akka amma tokkoffaa Tasalonqee as fiddan barbaada. 4:16 yaadaan akka as fiddan ka barbaadu sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaan dhaga'ama malakanni Waaqayyoos malakanni Waaqayyoos hin afuufama kana hundumaa wajjin gooftaan warra waaqarraa maal ta'a gadi bu'aa warri Kiristoositti amananii du'an hin kaafamu qulqulloonni jechuudha. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in jirru maal taana jechuudha hin geeddaramna jechuudha. Kana booddee qilleensa irra Kiristoos duumessa keessatti ol butamna jedha. Amma kun mannaxaqiin inni jedhu isa kanadha jechuudha. Malee isa dhossatti garee hin ta'u miti. Hundi kennayyuu qilleensa irratti ol butamna jechuudha. Eenyu warri du'an du'aa ka'anii warri jirru jijjiiramnee Kiristoos gaafa dhufu qilleensa irratti ol butamna jechuudha. Waggaa meeqaaf moona? Waggaa meeqaaf teessoo irratti moona? Waggaa 1,000. Amma zeen waggaa 1,000 kana keessatti maaltu ta'a? Warri qulqulloonni waggaa 1,000 kanaan maal ta'u? Himmoo lafa irratti immoo maaltu ta'a? Seexanni hin hidhama. Lafa kana irratti. Seexanni hin hidhama cubbamoon namoonni du'an. Maaf isin fakkaata? Fakkeenyaaf mee uduu gara hidhamuu seexana kanatti dhufne lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra maal jedha? Kana booddee inni seera malee jiraatu sun hin mul'ata. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa ajjeesa. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isa barbadeessa jedha. Waaw! Mul'inatti deebi'ee dhufuun warra bineensichaa fi isaaf sagadanii warra isa duukaa bu'aniif guyyaa badiiti. Ulfinni isaa isaan barbadeessa. Waay! Yaadadhaa.
Kiristoos gaafa dhufu eenyullee fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Warra hadha ulfina isaa uffatan yoo hin taane jechuudha. Perfection of characteriin kan inni barbaadamuuf kanaaf. Namni qullaa isaa dhaabatee hin argamne ufaa eeggatu ka jedhu. Sababni isaa qullaa kan kee dhaabattee argite fuuldura isaatii baddaa waan ta'eef jechuudha. Andarra Luuk iddoo kana kiritikaalii na dhageeffadha. Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 26 irratti akkana jedha. Eenyullee anatti dubbii kootti yoo yeella'e ilmi namaa ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan qulqulloota ergamootaatiin yommuu dhufu isatti yeella'uuf jira jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Full glory revealed ta'a jechuudha. Kana rogan na dhageeffadha. Kanaafi qulqulloonni ol butama kan jedhaa barbaade yoo Kiristoos dhufe qofaadha liidu. Yoo Kiristoos dhufe uduu Kiristoos hin dhufne ol butamuun hin jiru. Yoo Kiristoos dhufeedha Kiristoos wajjin kan ol butamnu malee. Malee uduu Kiristoos hin dhufne miti. Malee Waaqayyo gadi bu'aa jenne ulfina isaa wajjin sagalee marakataa dhagamaa gadi bu'aa achiin isa waliin butamnaadha malee uduu inni dhufne achitti itti achi adeemna yaadota ideoloojii garaagaraa jedhanii miti. Okay gara yaada keenyatti taasaa deebinu. Maal jedhe Museedhaan? Na argitee maal ta'uu hin dandeettu? Jiraachuu hin dandeettu jedhe. Amma warri Waaqayyoon argee jiraachuu danda'u warra maal ta'e qofaadha. Wangeela Yohaannis 17 lakkoofsa 22 maal jedha? Akkuma ani infati tokko taane isaan illee tokko haa ta'aniif ulfina ati naa kennite isaanii kenneera jedha. Warra ulfina kana qabanidha. Warra ulfina kana qaban qofatu Waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee kennaafi. Isa bishaan burqituu galaaname maal godha? Sagada. Ulfina kan jedhu kun warra ulfina qabanidha jechuudha. Isaan kana uffoo fuuldura isaa dhaabachuu danda'a. Kanaaf dhufaatiin gooftaa Kiristoos qulqulloonni jijjiiramanii isa wajjin yeroo butaman cubbamoon nammootu ulfina isaa kanaan maal ta'u? Hin badu. Hin du'u jechuudha karaa biraatiin. Amma waggaa kuma tokko kana keessa seexanni hidhamee kan jedhu biraadhaan nu. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 1-3 dubbifnu. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 1-3 irratti seexanni waggaa kanatti maal ta'a? Hin hidhama jechuudha. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 1-3. Kana booddee ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sana funcaa guddaas of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'uusaa arge. Funcaa qaba. Innis bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 maal godhe? Hidhe. Waggaa 1,000 hidhe. Waggaan 1,000 sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifnetti poointiin guddaan amma hidhamu jechuu isa sana. Kaayyoon seexana maanni? Sobaadhaa abbaa sobaati kaayyoon isaa dogongorsuudha. Amma waggaa 1,000 kanaaf uumaa dogongorsuu hin danda'u. Uumaa sobee wallaalchisuu hin danda'u. Akka wallaalchifneef iddoo lafa jalaa sanitti maal ta'a jedha? Sanatti darbatame balbala itti cufame mallattoon itti godhame isa booddees garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuu isaa dhabu. Amma du'aa ka'uu lammaffaa akka jedhu naannoo kan dhufeedha. Kan amma hidhamuu kan jedhu kana waa hubannu. Macaafa qulqulluu keessatti tokkoffaa Phexros irratti seexanni ergamoota isaa wajjin seexanni hidhameera kan jedhu macaafa qulqulluu irra jiramu hin jiru. Yeroo iddoo sana macaafa qulqulluu irratti seexanni akka amma maal ga'eeru hidhameeru itti lafa kaa'a. Hidhameera jechuun maal jechuun fakkaata? Namni tokko yoo itti faradamee jedha noormaali mayyuu akkuma noormaalitti iyyuu nama tokko itti faradamee yoo hidhame namni sun mana hidhaa san keessatti waan barbaadu hojjechuu hin danda'a. Ispoortii barbaadu hojjechuu hin danda'a. Hojii ogummaa hojjechuu hin danda'a. Garuu deebi'ee bakka jalqaba ba'e sanitti bilisummaadhaan deemuu hin danda'u. Amma seexanni hidhameera amma lafarra akka jennu. Amma lafarratti seexanni hidhameera ka jennu. Lafa kanarra hidhameera ka jennu. Sanitti deebi'uu hin danda'u jechuudha malee lafarratti hojii dhaabeera jechuu miti. Sababni isaa macaan qulqulluun maal jedha? Akka leenca waa nyaachuu barbaadutti naannoo keessan naannaa jedha. Karaa biraatiin seexana mormaa isinirraa maal ta'a jedha? Isinirraa fagaata jedha. Karaa biraatiin isin dhaateera jechuudha karaa biraatiin. Isinirraa fagaata mormaa jedha. Kanaaf samitti garuu deemuu hin danda'u. Maal ta'eera waan ta'eef? Hidhameera waan ta'eef. Karaa biraatiin itti faradameera waan ta'eef. Eessarra itti faradan? Seexanatti eessa itti faradan? Wangeela Yohaannis boqonnaa 12. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irraa akkana jedha. Bakka itti faradan 31 irraa. Yeroon firdiin biyya lafaa kana ammaa jedha. Amma yerootti seexana faradamu jechuudha kun. Yeroon firdiin biyya lafaa kana ammaa. Inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma maal ta'a jedha? Amma gadi gatama jedha. Yoomiin ani yommuu lafarraa ol kaafamu nama hundumaa maal godha jedha? Ofii kootti nan harkisa jedha. Nan harkisaan kun gara samiitii miti. Gara fannooti.
lakkoofsa 33 irra maal jedha kanas du'aattamii duudhaaf akka ture tuquuf jedheetiya namni gara samiitti Kiristoosii wajjin odooliin harkifameen dura jalqaba gara fannootti harkifamuu danda'u qaba argitanii obbola tokko kanaaf namni na duukaa bu'uu barbaadu fannoo fi baadhatee na duukaa bu'u jedha okay kana yeroo biraa deebi'a firdiin isatti kan faradame fannoo irratti kanaaf mul'ata boqonnaa 12 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 12 mul'ata boqonnaa 12 allaa hin godhaa qabadhaa wangeela Yohaannis mul'ata boqonnaa 12 irratti ani immoo waaqa keessatti sagalee guddaa tokko nan dhagaye innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyo keenya aboonis kan masiisa ta'eera jedha maaliif hadheessituun obboloota keenya inni halkaniif guyyaa waaqayyo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo maal ta'eera jedha gad darbatameera jedha gad darbatameeraan kuni gara iddoo jannataatti addamiif wanni gad darbatameera miti isaa miti kun sababni isaa deebi'ee carraa achi deebi'ee isaan gidduutti argamu iyyoo boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti iyyoo boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti argateera Iyyaasuullee Zakkaariyaas boqonnaa 3 irratti fuula waaqayyootti dhaabachuu carraa argateera maaliif aboo achitti argamu kan addaamii irraa fudhate waan ta'eef addaam waaqa dhaga'uu caalaa seexana dhageeffate aboo mucummaa ofii dabarsee seexanaa kenne kanaaf fannoo irratti Kiristoos immoo maal godhe seexana harka duwwaa hambisee aboo mucummaa deebi'ee nuu kenne jechuudha ilmaan waaqayyo carraa jedhamu deebinee arganne jechuudha karaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo to make long story short asirratti amma pointiin guddaan seexanni kamaal ta'e kan mo'atame kan darbatame itti faradame ka jedhamu asirratti jechuudha judgmentiin inni dhuma kanaaf yeroo kana booddee egaa si warri bantii waaqaa keessa jiraattan gammadaa lakkoofsa 12 irratti yaa lafa galaana seexanni gara keessan gadi waan bu'eef isiniif garuu maal jedha wayyoo isiniif wayyoo waan jedheef inni hojii isaarra jira jechuudha samii keessa warri jiranoo garuu maal ta'a jedha gammadaa jedha argitanii gammadaa jedha jechuudha kanaaf amma lafa kanarratti seexanni hidhameera wanti jedhamuufi samitti deebi'ee akka kanaan dura obboloota maal gochuu hin danda'u anaafis hin hadheessuu hin danda'u yoo seexanni amma samitti nu himatu eessan nu himatu sammuma keenya irratti kompileen godha jechuudha kanaaf hidhamuu ammaati jechuudha kun hidhamuun waggaa 1,000 garuu akkasii miti hidhamuu waggaa 1,000 hidhameera wanti jedhamee fi maal jenneera tuqaa lama laalleera inni tokkoffaan qulqulloonni gara samiitti ol butamaniira cubbamoonni ammoo ulfina isaa irraa kaka'e badaniira kanaaf gowwoomsuu hin danda'u jechuudha kana booddee in desolate area he alone seexana qofatu ture waggaa 1,000 lafa kanarra ka turu seexana qofa cubbamoonni du'aniiran qulqulloonni gara samiitti ol fudhatamaniira kun waggaa 1,000 jedhama waggaa 1,000 booddee kana garuu maaltu ta'a waggaa 1,000 kana booddee garuu maaltu ta'a amma achi booddee ilaalleetiin jenna qulqulloonni waggaa 1,000 kanaaf waan godhamee alaallu waggaa 1,000 kanaaf seexanni hidhama jenneerra qulqulloonni ammoo maal godhu waggaa 1,000 kanaaf mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti akkuma moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra taa'e inni moo'u ana wajjin teessoo qorata des teessoo mootummaati or the power of judgment mee waan kana alaallu eerulee yeroo baay'ee kanaan dura tarii controversies ta'an it will be clear now tokkoffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraa yaada akkana jedhu jira kanaaf yeroon utuu hin gahin gooftaan uduun dhufin isin hin faradinaa jedha yeroon utuu hin gahin gooftaan uduun dhufin hin faradinaa eenyutti illee namatti illee hin faradinaa ennoo waan dukkana keessa dhokatee jiru ifatti yaada garaa namaas bakkeetti baasaa jedha gaafas adduma addaan waaqayyo biraa galata argachuuf jiru jedha bakkeetti baa kan jedhamu kun wanti hundinuu bakkeetti ba'ee kan mul'atu cubbamotatti duntaan qulqullootatti kan mul'atu wanti hundinuu waggaa 1,000 kanaaf maal ta'ee jedhama wanti hundinuu bakkeetti baa eenyutti qulqullootatti keessaanuu waa'ee warra dhoksaatti waa hojjetanii waa'ee cubbamoota jechuudha keezii isaanii fa ba'a eeshi boqonnaa 6 irratti haadhannu memma isuma kana boqonnaa 6 irratti amma bakkeetti yoo ba'e jedhu kun maal jechuudha ka jedhu boqonnaa 6 lakkoofsa 2-3 lakkoofsa 2 irraa akkana jedha warri waaqayyoof qulqullaa'an biyya lafaatti akka faradan isin hin beektaniire jedha yaadattu macaafa qulqulluu irratti Phexros nu waan hundumaa dhiifnee si duukaa buune jennaani maal jedheen Phexrosin gosa Israa'el 12 irratti maal gochuu jirtu faraduuf jirtu jedha gosa Israa'el 12 ka jedhu kun ideologiin bara kana keessatti wrong conception hin jiru jira Israa'el ka jedhamu kan kama amma
bara dhumaatti Israa'el inni jedhamu kama amma kunoo Iraani wajjin maali bombii wal fixaaru kana Israa'el makanaa waadaa galameera isuma deebi'ee ijaara jedha. Which is wrong conception. Bara kana keessa Israa'el ka jedhamu bara dhumaa kana keessatti warra waadaa Abrahaamii eegee dhugaa abdii Abrahaamiitti warri amane sanyii Abrahaamiin irraa dhalate ka ta'e dhugaa Waaqayyo kenneef kan eege Israa'el ka jedhaman isaanidha jechuudha. Kana jechuun saint of the last day. Malee saba Israa'el jedhamee geographical location iddoo itti qabu miti. Kanaaf anatu Israa'elii isintu Israa'elii yoo lammaffaa dhalannee waadaan Abrahaamiif galame sun wangeelli Abrahaamitti lallabame sun anillee wangeela isa yoo fudhadhee jiraadhe an Israa'el lammaffaa dhaladheera jechuudha. Kanaaf nu Israa'el jenna malee geographical location gosa 12 sanii jechuudha miti. Kan akkasii rogannaa qabadha. Kanaaf isaan irratti faraddu gaafa jedhu Phexrosiin addunyaa irratti fardiin kennitu jechuudha. Kana keessaa cubbamoota qofa irratti miti baasee. Let me go. Isin biyya lafaatti faraddu erga ta'e immoo dubbii xixinnaa biyya lafaa qofatti miti qofa lakkoofsa 3 irra na eegaa. Laanuudhaaf hin taataniire jedha. Lakkoofsa 3 irratti nuyi ergamoota Waaqayyootti faraduuf akka jirru hin beektaniire jedha. Ammam caalaa dhimma jireenya biyya lafaa irratti hin farannu jedha. Kanaaf ergamoota irratti hin faranna jedha. Ergamoota jechuun qulqulloota irratti hin taane ergamoota kufan irratti. We are above them. Kufaniiran isaa waan ta'e. Warra cubbuu hojjetee garee isa qalaa ta'e hundumaa irratti hin faranne. Hin faranna jechuun nuu miti firdii kennu eenyuuni Waaqayyoon. Abbaan ammoo firdii hundumaa inni kenneera jedha. Ilma isaatti kenneera jedha. Kiristoos ammoo ani isinitti hin faradu jedha. Dubbima dhageettan sun hin farada jedha. Kanaaf nu hin faranna jechuun murteen kee dhugaadha jenna. Murteen ati furteessite dhugaadha. Wanti samitti deebi'ee gaafii nu ta'u hin jiru jechuudha. Everything is clear. Everything is clear. Fakkeenyaaf nama kaleessa tajaajilaa ture macaafni qulqulluun maal jedha? Wanti baay'ee nama dhibu warri kaleessa booddee turan fuuldura turan booddee ta'u. Warri booddee turanoo fuuldura ta'u jedha. Namoota baay'ee achitti arguuf turre sila. Samitti argamu turan hin dhabna. Namoota sila achitti hin argaman jennee nutti murteessineerru carraa dhumaatti aagii galeera ta'uu danda'a achitti arguu dandeenya. Yeroo kana maal ta'e jechuudha? Keesiin hundinuu waggaa 1,000 kanaaf ifa ta'ee qulqulloonni hin faradu. Teessoorra taa'u ka jedhameef kanaaf jechuudha. Eenyu wajjin abbaa fi ilma wajjin teessoorra taa'u ka jedhame kun as a judgment. Judgmentii kennu jechuun isaantu jajjii kennu oduu hin taane they just confirm ati murteen kee qajeelaadha dhugaadha illee jedhu. Sababni isaa waan hundumaa keesiin nama hundaayyuu yeroo yeroodhaan waan galmaa'uuf jechuudha. Baay'ee gaariidha. Waggaa 1,000 keessatti this is what will be happen. Wantoonni ta'u jechuudha. Inni biraa mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Warri du'anis xixinnaaf guguddaan teessisha dura oduu dhaabbatanii nan arge jedha. Isaan tachi teessoo dura dhaabbatu oduu hin taane akkuma jenne keesiin isaanii of ifa waan ta'u jechuudha. Nan argee macaafonnis maal ta'an hin banamanii macaafni biraas macaafa kan jedhamu macaafni jireenyaa jira. Kan yaadannoo jedhamu milkiyaas irra kabarraa'eeru jira. Inni warra du'aaf jireenyaa yookaan immoo keezii du'aaf ta'u kan rabbarraa'u jira jechuudha. Kanaaf macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos maal ta'e jedha hin banamee warri du'an immoo akka hojii dur hojjetaniitti akka isa macaafota keessatti caafametti firdii argatu jedha. Kanaaf keeziin isaanii macaafa keessa maal ta'e barraa'eera. Kanaaf murteen argatu gaafa jedhe exactly waggaa 1,000 kana keessatti jechuudha kan inni raawwateetiin jedhu. Waggaa 1,000 kana keessatti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 3 dubbifneerra. Kanaafi waggaan 1,000 kun yeroo itti judgmentiin kunniin raawwatudha jechuudha. Zeen achiin booddee maal ta'a? Yeroo kana yeroo qulqulloonni samiitti waggaa 1,000 turan kana lafti maal ta'a? Desolate. Duwwaa jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 23-26 laallaa itti aansina yommuu ta'u mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 5 laallaa jechuudha. Mee Ermiyaas haa baafnu. Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 23 23-26 taa dubbannu. 23 irraa akkana jedha. An gara lafaa nan ilaale kunoo inni bifan qabu isa akkamitti jechuudha bifan qabu jechuun isa akka uumaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 jechuudha. Bifan qabu onaa ture onaa jechuun womaa keessa jiran jechuudha. Onaa ture gara bantiiwwan waaqaas yommuu ilaale ifni tokkoyyuu hin turre dukkana ture jechuudha.
Garuu tullootas nan ilaale kunoo isaan hin socho'u gaaronni hundinuus irraafamu turan. Isa jalqabaa keessatti isa jalqaba uumama boqonnaa tokko lakkoofsa lama irratti gaarota maal ka jedhu kunniin hin turre. Wantoonni hunduun ajjeessi ta'anii mukkeen maal biqiltuun kan uumame achiin booda guyyaa tokkoffaa guyyaa lammaffaa jedhaati galuuf. Amma asirratti ammoo sanirraa garagara akka ta'e kan ilaalu jechuu barbaade. Kanaafi garuu tullootas nan ilaale kunoo isaan hin socho'u gaaronni hunduun irraafamu turan. Ammas yemmuun ilaale namni tokkollee hin jiru. Okay. Kanaaf namni tokkollee maal hin ta'u jedha hin jiru. Namni tokkollee hin jiru. Simbirroonni qilleensa keessa balalan hundinuu hin baqatanii jedha. Womaan jiran disolee. Ergasii yemmuun ilaale kunoo lafti midhaan baasuu lafa onaa ta'uu isaan arge. Mandaroonni hundinuu fuula Waaqayyoo dura dheekkamsa isaa isaan maal ta'u? Boba'aa duraas maal ta'e hin jiru jedha. So it is desolate waggaa kun kana. Womaa wanti takka ittiin hin jiru. Seexana qofatu jira. Argitanii? Namni kun du'eera, kun samii jira, addunyaan hunduu duwwaadha jechuudha. It's empty time. Look, amma asitti pointiin seexanni hidhameera wanti jedhameef. Cubbamoonni waan du'aniif, qulqulloonni immoo gara samiitti waggaa kuma tokko waan ba'aniif seexanni asitti hidhameera jedhama jechuudha. Hidhameera kan jedhameef kanaaf. Waggaa tokkoofiin hidhameera jechuudha. Amma maal laalleerraa waggaa kuma tokko laalleerraa waggaa kuma tokkoo kana booddee ammoo maaltu ta'a akka jedhu dhufna jechuudha. By the way akkuma waa'ee weessinee kaasee jalqaba. Ideoloojii garaagaraa dhaga'uu dandeettu. Just let you have that hin laalinaa hin dhaga'inaa isiniin hin jedhu dhagaa garuu macaafa qulqulluu wajjin puruufi godha. Wantummaan annatti hin tolle waan ragaan hin deeggaramne akkanumaan ideoloojii qofa ka dhageenyerra just macaafa qulqulluudhaan deeggaraa. Okay, let we pass to after. Achiin booddee waggaa kuma tokkoo kana booddee maaltu ta'a ka jedhu yaadannu. Mul'ata boqonnaa 21 biraa yaadannu. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsuma tokko irraa gad isinii dubbisaa roganna dhageeffadhaa. Tokko amma sadii haa dubbifnu. Kana booddee waggaa kuma tokko booddee jechuudha. Kana booddee bantiiwwan waaqaa haaraadhaa fi lafa haaraa nan argee jedha. Amma waa'ee maaliif kan dubbatamaa jiru? Jalqaba Isaayyaasii wanti yaada lama wal bira qabaasin hin jedhee fi ardii haaraa fi lafa haaraa nanuma jedha. Kanaaf amma bantii waaqaa haaraa fi lafa haaraa maal godha? Nan argee jedha. Galaannis deebi'ee hin argamu jedha. Kanaaf amma cubbamoota illee haa ta'u bu'aan cubbuu hundi wal qabatee maal ta'eera jechuudha. Darbeera jechuudha. Isa haaraa ardii haaraa fi samii haaraadha kalaa. Inni kun kan uumamuudha baay'ee. Tuqaan takkatti irra kan hin jirre, boo'ichi irra kan hin jirre, womaa mudaan takkatti irra kan hin jirre. Deebi'ee haaraa uuma jechuudha. Exactly. Okay. Lakkoofsa lamarraa Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Yerusaalem inni jennu kun ammoo maali? Akka iddoo jannataa jedhe san like a city jechuudha. Akka magaalaati jechuudha. Akka magaalaati. Karaa biraatiin waaqa ragatiin dhufti kan jedhamu kan rogannaa dhageeffadha. Waan wayitu jira barnoota guddaa kana wajjin ol qabsinu. Waa'ee cidhaa wayii fakkeenya Maatewos boqonnaa 25 irratti dhirsi misirroo dhufe jedha. Warroonni cidhaaf qophaa'an yookaan ammootu dubartoonni 10 hin jirre jedha. Abbaan cidha ofii qopheesseen affeere kan jedhullee jira. Maatewos boqonnaa 22 irratti abbaan cidha qopheessee namoota cidha irratti akka argaman affeere jedha. Garuu mushurraan eenyu kan jedhu indikeetii hin taane. Mushurraan yeroo baay'ee jeneraalii kabeennu eenyuun akka taane beenu waldaa akka ta'etti kabeennu yeroo baay'ee. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 irratti akka dubartii duudaa abbaa manaa tokkoof isin qaadhimeera jedha Paawulos waan ta'eef. Karaa biraatiin mataa waldaa Kiristoos jedhamee waan ibsameeru. Asirratti garuu Yerusaalem ishee haaraadha kan taatu. Mushurrittiin jechuudha. Ilaalaa roga. Maaliif waldaa fi Yerusaalem ishee haaraa kan jedhamu kana akkamitti wal qabsiifnaa? Kan jedhu ammootu let me look now. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamtee qophooftee utuu gadi buutuu nan arge jedha. Akka misirrootti. Yemmus an sagalee guddaa tokko nan dhaga'e inni teessoo sana biraa sagaleen guddaan kun jechuudha. Teessoo sana biraa kunoo iddoon Waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira buufachuudhaaf
Okay. Inni isaan bira buufachuudhaaf jira. Isaanis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofiisaa isaan wajjin jiraachuuf jira. Waaqayyo isaanis ta'uuf jira jedha. Qulqulloonni Qarayyoo sadaqaa jira. Teessoo irra teessoo abbaa filmaa irra waliin ta'aniira. Yerusaalem haaraan kun amma waldaa qabattee kan dhuftu. Yerusaalem kana waan ta'eef waldaan amma deebitee akkamitti dhiyaattee jechuudha. Akka mushurraa Kiristoosiif dhiyaattee jechuudha. Kiristoos maal ta'e? Abbaa manaa ta'e. Amma yeroo kana booddeedha ka. Kana booddee amma waggaa kuma tokko booddeedha kun ka ta'u. Ardii haaraa fi samii haaraa ka jennu jechuudha. Waggaa kuma tokko kana booddeedha. Kuma tokko kana booddeedha. Okay, amma simultaneously waan ta'utu jira. By the way, yeroo kana mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 5:7 isin haa dubbisu. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irraa akkan jedha. Kun du'aa ka'uu isa duraati jedha. Du'aa ka'uu isa maali? Isa duraati. Warri qulqulloonni kakaan jechuudha. Warri du'an keessaa isaan kana malee warri hafan waggaan kumni sun amma raawwatamutti deemanii maal hin taane jedha. Hin jiraanne jedha. Cubbamoonni ammootu waggaan kumni tokko hamma dhumatutti deebi'anii hin jiraanne jedha. Ermiyaas irratti disoleetii duwwaa ture wanti jedheefi deebi'anii hin jiraanne ulfina isaa irraa kakee maal waan ta'aniif waan du'aniif waan badaniif deebi'anii maal hin taane hin jiraanne isaan. Deebi'anii hin jiraanne. Okay, let me continue. Deebi'anii hin jiraanne lakkoofsa 7:9 irratti 7 irraa jalqabu. Waggoonni kumni sun yommuu raawwataman seexanni iddoo itti hidhamee ture maal ta'e? Gadhiifama. Maal jechuudha karaa biraatiin? Warra qara waggaa 1,000 hamma dhumatuuf hin jiraanne jedha santu du'aa maal ta'a jechuudha? Du'aa ka'a jechuudha. Du'aa ka'uu isa lammataa ka jennu isa kana. Cubbamoonni waggaan kumni tokko akkuma raawwatameen hin ka'u seexanni amma waan gowwoomsu argate jechuudha. Inni saba golee lafaa arfan keessa jiran. Dura maal jennee ture? Haga lakkoofsa irra qofa rogannaa qabadha. Lakkoofsa irra maal jennee ture? Kun du'aa ka'uu isa duraati jennee warra du'an keessaa isaan kana malee warra du'aa ka'uu isa jalqaba kana keessatti aboo qabaatan malee warri hafan waggaan kun sun hamma raawwatamutti deebanii maal hin taane hin jiraanne jedha. Deebanii hin jiraanne jedha. Lakkoofsa 7 irratti immoo waggaan kumni sun yommuu raawwatamu seexanni iddoo itti hidhamee ture sana gadi dhiifama. Lakkoofsa 8 irratti inni saba golee lafaa arfan keessa jiran Googiif Magoogiinis Macaafa qulqulluutti waraana gurguddaa lama jedhamu jira. Goog Magoogii fi Armaageediyoon. Armaageediyoon jechuun amma kanallee namoonni Armaageediyoon qophaa'uuf jira jedhan misaa'ila namoota baay'ee irraa dhaggeeffataa ture. Just pastors, a lot of them. So maal jedhanii amma misaa'illi Chaayinaan, Raashiyaan, Ameerikaan, Noorzi Kooriyaan wali Goog Magoogiin kaasuuf jedha. Deceptionii guddaa kun. Goog Magoog ka jennu waraana hafuuraati. Waraana dhumaa mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 14 irratti isaan hundinuu yaada tokkocha qabu hoolicha irratti lola kaasu hoolichi garuu gooftota mootota waan ta'eef isaan mooya ka jedhuun kan godhamu jechuudha. Karaa biraatii Daani'el boqonnaa 2 irratti dhagaa gaararraa konkolaattee dhuftuun hundumaa waliddaa kudhan kan goolabamu waraanni naga guyyaa sanitti deemu Armaageediyoon jedhama. Armaageediyoon background isaa maal akka ta'e bal'inaan itti deebinaa spiritualidha jechuudha. Armaageediyoon achi jennu Israa'el isa amaatiif kana fuura wajjin kol qabate jechuudha. Okay, Goog Magoogin achiin booddee kaa jechuudha. Waggaa 1,000 booddeedha Goog Magoogin. Kan inni ta'u. Gowwoomsuudhaaf lola walitti isaan qabuudhaaf hin baajadha. Amma namoota du'aa kanneen maal godha jechuudha. Disseef isaan godhuudhaaf. Lakkoofsi isaanis akka cirracha galaanaati jedha. Baay'ee turan. Isaan kun lafa bal'aatti ba'anii buufata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii. Isa kaminni? Magaalaa isee waaqarraa gadi buute jechuudha. Isee qabachuudhaaf yaalan akka magaalaatti kata jechuudha. Yeroo kana mandara jaallatamtuu sanas hin marsanii garuu ibiddi waaqa keessaa bu'ee isaan fixe jedha. Ibiddi waaqa keessaa bu'ee isaan fixe ka jedhu kanallee yeroo kannaa qabadha. Lakkoofsa 10 irratti seexanni inni isaan gowwoomses kuufama ibiddaa fi dhagaa boba'aa lafa bineensichii fi raajiin sobduun sun jiranitti gadin darbatame. Isaan baraa amma baraatti halkaniif guyyaa maal ta'u dhiphafamuu jiru jedha. Dhiphafamuu hin jiruun kun illee maanni baraan inni jedhu kun Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa ilaallu. Mikiyaas oduu hin taane Milkiyaas. Amma kodhumaati jechuudha kun. Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo guyyaan akka iddoo ibiddaa gubuun dhufa. Yemmus warri koortuu fi warri hamaan hojjetan hundinuu akka cidii ta'u.
Guyyaan dhufu sun isaaniin guba. Hidda yookiis damee isaaniif hin dhiisu jedha. This is the final conclusion. Kanaaf lafarra jiru hundinuu clearly bakka disooleetiin isaan destroyed ta'a. Gaafa isaa isa qabachuu jedha seexana illee qabeen balleessa achiin booddee ardii haarawaaf samii haarawa. Ka jedhamee jedha sun Yerusaalem akka Eden gannatii isa jalqabaatti magaalaa taateet ardii haarawaaf samii haarawa ka jedhu kun indiriira qulqulloonni magaalaa kana keessa illee jiraachuudhaaf ardii haaraa samii irra jiraachuudhaaf. This is the history of waliigalatti waggaa 1000 jechuudha.